maatiin yuutuubii koo kan taatan hundumtinuu bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu jedha. Amma kanatti aansee yeroo dheeraatiif akkuma beektan yuutuubii kanas irratti barnoota adda addaa kan hin kennaa ture. Yeroo dheeraatiif iddootti addaan kuteen ture. Sababoota adda addaa hojiin walirratti daddabalamuudhaan baay'atee nu rakkisuurraan kan ta'e yeroo hin arganne dhiifaman sin gaafadha kanaaf jechuudha. Ammaaf immoo guyyaa har'aa kana waan haaraa isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Waan haaraan isiniif qabadhe kun staatistika sooftiweeriidha. Staataa sooftiweeriin kun keessumaa barattoota biizines and ikoonomiksiidhaaf baay'ee murteessaaf barbaachisaa ta'uusaa itti amaneen jira. Baay'ee murteessaadha, baay'ee barbaachisaadhas. Kanaafuu barattoonni keessumaa maastersii warri barattan, PhDs kan barattan, akkasumas immoo undergraduate warri barattan hundi keessan keessumaa sadarkaa eebbifamurra warri jirtan jechuudha. Riisarchii adda addaa qopheessuudhaaf sooftiweeriin kun baay'ee isin barbaachisa. Akka inni isin barbaachisu waan ani itti amaneef barattoota eebbifamtoota maastersii kan baratanii fi PhD kan barattan hundi keessan kana otoo walirraa hin kutiyyoo dhaggeeffattan baay'ee isin gargaara jedheetanii yaadeen jira. Kanaafuu sekshinii adda addaa qaba waan ta'eetiif kanarraa baranne kun guyyaa borummaan biraan hin dhufa waan ta'eetiif barumsi kun akka isin hin dabarreef akkuma ani asii gadhiiseetiin akka notifikashiniin isaa isin qaqqabuutii fi kanaaf like, follow, share akka gootan, subscribe akka gootan dursa kanan sin gaafadha. Sinirraa kan eegamu kanuma kanaa jetti teessanii dhaggeeffachuu. Sooftiweeriin kun baay'ee immoo barbaachisaadha. Keessumaa NGO yoo galtanii hojjettanis barnoota akaadaamikaal irrattis ta'e eessa irratti iyyuu baay'ee barbaachisaa waan ta'eetiif hordofuun baay'ee sinirraa eegaman jedha. Kanaaf subscribe gochuu hin dagatinaan ammas ergaa gosa itti aanudha. Kanatti aansee sooftiweeriin kun seeshinii adda addaa qaba. Seeshiniin kun introductionii qaba. Data management in data, application to univariate analysis, application to bivariate analysis, application to cross-sectional econometrics fi inni dhuma sectioniin jahaffaan asirratti hin galle malee gara fuulduraatti itti dabala jedhee kan hin yaadu panel data fi time series dataan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef time series and panel dataan gara fuulduraatti seeshinii jahaffaarratti hin dhufa. Har'aaf introductionii makana qofaa ilaalleetu torbeetti aanutti immoo data managementiin keessumaa data managementiin immoo baay'ee isin barbaachisa. Jalqabarra data managementii barree jennaan inni kaan salphaatti baruu dandeenya waan ta'eef hanga dhumaatti na dhaggeeffadhaa jedheen sin affeera. Kanaaf introductionii keessatti kan nuti ilaallu staataan maal jechuudha? Staataan kun har'amma vershinii 18ffaarra ga'eerra inni dhumaasaa jechaadha. Inni yeroo dhiyootti kan ba'e update ta'ee 18ffaarra jira. Kanaafi staataan kun baay'ee powerful akka inni ta'e. Powerful statistical package with smart data management facilities, wide array of up-to-date statistical technique, and an excellent system for producing publication quality graphs. Kanaafi powerfulidha, baay'ee guddaadha. Al takkatti daataa adda addaa gashinee, baaraabiloota adda addaa gashinee waan baay'ee al takkatti nu hojjechuu kan danda'udha. Staataan kun jechuudha. Kanaafi vershiniin isaa inni dhiyoo ba'e kun 18ffaarra akkuma jedhu. Kanaaf staataa keenya kompiitaroota gosa adda addaa irratti fayyadamuu dandeenya. Keessumaa maaks kan jedhamu jira. Kan biraanis jijjiiru waan ta'eef staataa keenya achirratti kompiitara keenya irratti foolderidhaan kaawwannee keessumaa vershiniin 18 kun 18, 17, 16, 15, 14 isaan kun akka fooldeeriitti qabanna waan ta'eef filaashii keenya irrattis baannee deemuu dandeenya. Kompiitara keenya irrattis fe'annee yookiis immoo foolderidhaan keewwannee achirratti hojjechuu ni dandeenya. Kan akkasiiti jechuudha. Kan biraan immoo staataan maal hojjetaadha? Staataa performance most general statistical analysis. Statistical analysis keessa maal hojjeta inni kun isa jedhu
ilaalla jechuudha. Kan inni hojjetu tokko regressionii. Regression means there is a relationship between two variables, the dependent and the independent variable. Variabloota kana gidduu kan jiru relationii yookiis regress walitti gochuun to regress some independent variable on the dependent variable. How the independent variables affect dependent variable is explained by this regression. Regression immoo gosa baay'ee multiple regression ta'uu danda'a. Kan biraan logistic or probit or tobit regression ta'uu danda'a. Survival analysis ta'uu danda'a. Keessumaa warra biologistiif survival analysis yeroo baay'ee isaaniif fayyadama. Vaayirasiin tokko yookiin immoo microorganismiin tokko hammamiif jiraachuu danda'a kan jiru ittiin analyze gochuudhaaf survival analysis nu gargaara. Kan biraan immoo ANOVA analysis kan jedhamu jira. ANOVA analysis to show whether there is a dependent or independent relationship between the variables. Analysis of variance jedhameetu variansiin isaanii fakkeenyaaf giruuppii lama jira yoo ta'e giruuppiin tokko giruuppii A giruuppii gidduu variansiin isaanii tokkodha moo yoo konstaantiidha moo yookiis immoo garaagara kan jedhu ittiin adda baafnu. Is there a variance or difference between male and the female, between rich and the poor? Kan ittiin adda baafnu jiru. Factor analysis jiru, multivariate analysis. Isaan kun istaataatiin hojjetamu jechuudha. Istaataatiin waan hojjetamaniif istaataan keenya hojii baay'ee hojjeta. Akkuma diidamasniin jedhe time series hojjechuu danda'a. Fakkeenyaaf waggaa 30, waggaa 40 miinisaa hojjechuu nu danda'a. Regressionii nu hojjechuu danda'a. Time seriesiin gosa adda addaatu jira. Keessumaa macro economic keessatti analyze kan nuti ittiin goonu time seriesiidha. Time series irraati immoo adda kan ta'e immoo panel analysis kan jedhamu jira. It is a combination of cross sectional and the time series dataadha. Isa kana kan ittiin ilaaluu dandeenya istaataatiin jechaadha. Kanaaf istaataa waa baay'ee nu hojjeta. Waa baay'ee nu hojjeta. Powerful hin jedhameefi kanaaf jechaadha. Al takkaatti gosa adda addaatiin nu hojjeta. Miinii nu hojjechuu danda'a. T value nu hojjechuu danda'a. P value alma takkaatti teebilii tokko irratti nu hojjeta. Isa booda teebilii tokko keessa erganii nu kaa'ee booddee achirraa kaan immoo analyzingii keenya immoo yookiis immoo research hojjennu sana describe gochuu dandeenya. Descriptioniin ta'uu danda'a. Inferential statistikiin achirratti hojjechuu dandeenya. Kanaafi hojii keessumaa data analyzingii keessatti descriptive analysis yoo barbaanne, pie chart hojjechuu yoo barbaanne, histoogiraamii hojjechuu yoo barbaanne, kan biraa giraafii yoo hojjechuu dandeenye, istaataan kun waan baay'ee hojjeta jechuudha. Graafikaalii agarsiisuu dandeenya, in tabular form agarsiisuu dandeenya, the relation between the variables or the difference between the two groups, variance analysis jennu jechaadha. Isa kana waan hundumaa riisarchii tokko keessatti kan barbaachisu istaataatiin fayyadamnee hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafi gara fuulduraatti amma torbee isatti aanu keessatti kan nuti ilaallu inni waa'ee data management in statistical software dha. Data management statistical software keessatti akkamittiin data managementiin jechuun maal jechuudha ofuma isaatiin jechaadha. Data management jechuun fakkeenyaaf data keenya Excelidhaan keewwanne irra ta'e gara istaataatti akkamitti akka finnu yookiin dookumentiidhaan keenya irra ta'e immoo akkamittiin istaataa irratti akka nu agarsiisu akkamitti goonu. Data yeroo gashinu immoo maanuwaalii istaataa irratti yeroo gashinu immoo yeroo itti variabiloota keenya maqaa isaanii dogoggoruu ta'uu danda'a. Maqaa akkamittiin akka jijjiirru, akkamittiin leebel akka nuti goonu, akkamittiin define akka nuti goonu, akkamittiin koodii akka nuti laannu fi kan kana fakkaatan data management keessatti ilaalla. Kanaafi ammallee baga nagaan nu eegdanii jecha anis baga nagaan dhufe jecha torbee dhufutti nama guyyaa sanaa nu haa godhuuti. Kanaaf warrumti haaraa har'a gara YouTube kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan maatii taatanii ergaawwan darban leenjiiwwan adda addaa kennaman leenjii istaataa qofaa miti leenjiin adda addaallee kan kennamu gara fuulduraatti karoorfameetu jira.
Kanaaf leenjii sana argachuudhaaf hordofuudhaaf haala ammayyaa keessatti akkamittiin namni jireenya isaa fooyyessuu akka inni danda'ullee afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaatiin ergaan darbuu ni danda'a yookiis immoo tireeningiin adda gaggabaabaa kennamuu ni danda'a waan ta'eef kun immoo akkasiin qaqqabuuf immoo sabiskiraayib gochuun barbaachisaadha. Sabiskiraayib godhaa. Obboloonni warri kaan immoo kan kanan arganne immoo akka argataniifis immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Laayikii yoo gootan kun karaa ittiin nu jajjabeessitanii nu illee haamilee godhannee gara fuulduraatti guyyaa hundumaa kana hojjechuu akka dandeenyuutiif kanaan akka nu deeggartan waan hanga dhumaatti nu argattaniif baay'ee galateemaa nagaan noo turaa horaa bulaa.